keenya. Har'a immoo viidiyoowwan adda addaa edit gochuuf yookaan walirratti fiduuf akkasumas immoo audio gara viidiyootti jijjiiruudhaaf steepota adda addaa waan qabaniif isaan keessaa appilikeeshinoowwan garaagaraa fayyadamnee hojjechuuf ni dandeenya. Kanneen akka KineMasterii, godhanii viidiyoo editirii jira. Akkasumallee Filmora 9 yookaan Filmora 11 fayyadamnee viidiyoolee edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Isaan keessaa kan har'a waliin ilaallu Filmora 9 kan jedhamu viidiyoo adda addaa hojjechuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Viidiyoolee audio irraa gara viidiyootti konvertii gochuu akkasumas viidiyoolee edit gochuudhaaf appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha. yuutuubii warra hojjetan appilikeeshiniin kun waan barbaachisaa bareedaa waan ta'eef itti fayyadaman isiniin jedha jechuudha. Akkamitti haalatti fayyadaman isaas wal wajjinidha. Jalqaba irratti Filmora 9 kan geetiin tuu PC irraa Google irra galtanii daawunlood godhattu steeppii qabaa isuma ilaaltanii install gootu jechuudha. Without watermark gaafa install gootan desktop irratti isinii dhufaa jechuudha. Innis saayizii qabaa 32 baayitiin jira 64 illee ni jira jechuudha. Kanaafuu yoo baay'ee guddaa ta'e biizii waan godhuuf 32 baay'ee filatamaadha. Desktop irratti kompiitara garaagaraa irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. As keessaa inni kun 32dha. Filmora 9 appilikeeshinii jechuudha. Viidiyoolee adda addaa hojjechuuf kanarraa ni fayyadamna jechuudha. Jalqaba irratti instruction hedduu qaba. Akkuma kaastarii kanarraa ilaalaa jirtan miidiyaa kan jedhu ni jira. Miidiyaa taansii audioodha. Taayitilii qaba. Tiraansiishinii jira. Effeektii kan jedhu jira. Elementii jira. Elementii jira riikardii gochuun asumarraa teessanii audios yookiin kaameraa fayyadamtanii riikard PS screen kan jedhu kana yoo bantan ni fidaa jechuudha. Bifa kanaan fidaa jechuudha. Amma riikardii gochaa waan jiruufi jechuudha. Bakka duraan jirutti hin deebi'anii riikardii gochaa jira jechuudha. Amma riikardii irra waan jiruuf eegamee qaratee ilaaluu danda'a jechuudha. Kanarraa fidee gaafa sabanattan yookiin viidiyoolee qabdan audio qabdan edit gochuu barbaadan dhuftanii jalqabu miidiyaa irratti kilik gootu jechuudha. Miidiyaa irra kilik gaafa gootan import media file here this one you click on import media. Kanaaf import media gaafa kilik gootan wantoota isin barbaadan dookumentii keessan iddoo jiru filattu jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya desktop irra jiru desktop irratti kilik yoon godhe faayiloota fooldaroota desktop irra jiran naaf fida jechuudha. Isaan keessaa kana nuuf viidiyoo barbaaduudhaan fooldaricha nan banaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka keenya olaallu kiyya faayidaa banee isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo hunda dabil kilikii fayyadamtu faayiloonni as keessa jiran isaan kana faayiloota san keessas immoo nan filadha jechuudha. Sadan yoon barbaade control O yoon tuqu sadan isaan fidadha. Inni jechuudha importii ta'anii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kun suuraa audiolee jiranii kunis audio jiru jechuudha. Kana keessaa kan ofii keessanii barbaadan filaas kanarratti dabil kilikii tuqu jechuudha. Dabil kilikii gaafa tuqu match to media do not change it. Kana yeroo baay'ee yoo tuqtan export isiniif godhu. Kanaan yoo ta'e export irratti rakkoo qaba. Match to media jedhu. Kanaafuu do not change kana isa irratti recommend gootu jechuudha. Isa irratti erga recommend godhee viidiyoon kiyya bifa kanaan dhufee jira jechuudha. Viidiyoon kun saayiziin viidiyoo kana yuutuubii saandeeliidhaan fiit wal godha waan ta'eef uumaa edit gochuuf ni gaafatu. Saayiziin jiru naan barbaachisaa miti jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf daqiiqaa viidiyoon kun qabu daqiiqaa takkaa fi sekoondii yeroo ja'a qaba jechuudha. Kana edit gochuufan haala kamiin edit gochuu danda'a. Paartiin barbaadu qofa irratti hambisee paartii kan kutuu nan danda'a jechuudha. Viidiyoo kana jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa akkas ta'u immoo viidiyooleen kun inni kun kastariin kun bakka jedhu duubatti bakka oriijinaal duraatti deebisa. Kun immoo foorwardiidha. Biraan hojjenna waan ta'eef odoon seebii biraa deemee fuuldura ta'uu danda'a. Diilitoon jedhamu viidiyoo kana asirraa kaasaadha. Kaatkaa jedhu kanarratti immoo fakkeenyaaf tiree godhee kaat gochuudhaaf gaafa tokko katta'aa jechuudha. Kaat gochuun paartiin barbaanne keessa kutee nama jechuudha. Allama katkatoon jedhu fuudhee keessa baasaa jechuudha. Suura sirra galchuun nan danda'a asirratti suuratti dabil kilikii tokko suura barlaatti ta'a. Viidiyoo keessatti audio ni jira galu ni dhoksaa jechuudha.
Yeroo audioodha yoo ta'e immoo suurumti kun callisee yoo gale gara viidiyootti konvertii gochuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo tiraansileeshinii jechuudha. Kanaafan baakoon jedhe suuraa ammaarraa kaasa jechuudha. Gara isteeppii jalqabaatti na deemsiseera jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan viidiyoo kanarraa paartii tokko seekshinii tokko utuu nan barbaade yoo ta'e kutuudhaaf inni kun immoo audio kana sagalee isa dabaluu barbaaddan jechuudha. Gaafa kana godhe isteeppii dheeraan kun hojii deemee katiin jira. Katii kana gaafa ture ammas haga barbaaddan sanatti ofii keessanii dhaggeeffata. Maanni adaadu maal taata? Asitti ammas kilikiin godhe ammas kana ta'uu jedhe seekshinii kana irra jiraachuu seekshinii ani balleessuu barbaade seekshinii kana yoo ta'e deebisee irratti kilikii godha. Kilikii ergiin godhe paartiin kun badee jira jechuudha. Paartii badee kana immoo diilet godhe keessa nan baasaa jechuudha. Lakki paartichi immoo si barbaachisa yoo ta'e erga kuttee kaatee baakispeesii tuqxee duubatti deebita jechuudha. Paartichi seekshin ta'e sun deebi'ee jira jechuudha. Isa kana balleessan. Erga kana ta'e viidiyoodhuma kanarratti suurota adda addaa dabaluu yookiin barreeffama garaagaraa dabaluu akkasumas baakgiraawundii suura kana bilaaka ta'e kanallee jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Isa keessaa dhufnee waliin haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf effeektii kanarratti yoo tuqxan paartota adda addaa kanas ni dhufa jechuudha. Laayika baakgiraawundiin jira, fabraatii jira, sheekii hundumti isaanii baakgiraawundii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kanarratti kilikiin godhan baakgiraawundiin dhufee viidiyoo kanarra iddoo kanatti bilaakiidha. Yeroo kana nama fide kan kanaa jechuudha. Inni adaadu maal taata kanarra immoo? Baakgiraawundiin dura bilaakii ture sun jijjiiramee jechuudha. Gaafa kanaan viidiyoon ni bareeda jechuudha. Isu kanarratti dabalee immoo baakgiraawundiitti dabalee over layii kana yoo fudhadhe immoo isa kanas fidee irratti waan dabaltu iddoo kanarra dhufee galee jechuudha. Viidiyoo duraan ture bifa kanatti mul'ata jechuudha. Qofaa sirbitu. Baakgiraawundi isaa jijjiiramee over layiidhaan kaalarris baay'ee bareedeera jechuudha. Haga duraa caalu baay'ee bareedeera jechuudha viidiyoon kun. Ammasitti dabalee tiraanziishin kan jedhu kana immoo yoo ta'u jalqaba viidiyoo keenya irratti animeeshinii yookaan bifa kamiin akka inni banuu danda'u edit gochuu ni dandeenya jedha. Taayitilii kan jedhu immoo taayitilii kana keessas wantoota hedduu jira. Fakkeenyaaf inni kunis qaba. Kastamii kan jedhu kunis viidiyoo ta'uu ni qaba. Kana taayitilii barbaaddan san fidee akka suuraan barreeffamni kun overlaap irra ta'u gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kana nama fide kana isarratti kanarratti dabil kilikiin godhe kana baasee dhufee jechuudha. Yoo taayitil hirka jedhu kana isa kana immoo edit gochuudhaaf dabil kilikii viidichuma irratti geessatanii gootu jechuudha. Dabil kilikii viidichuma irratti gaafa ta'e bakka kastarii kana ilaalaa jirtudha mana. Erga isa akka ta'e qubeelee barbaadetti kana jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Taayitilii kana barreeffama barbaadetti qubeelee barbaadetti jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Saayizii jira. Kun asirratti boordii naa fida. Waan barbaade isa barreeffama asirra jiru kana balleessee jechuudha. Kun badaa jira waan ta'eef fedhaadha. Eksiidhaan balleessan jira. Barreessuu nan danda'a jechuudha. Waan barbaade fidee asirra galchaa jechuudha. Isas immoo barreeffamicha immoo kalarii garaagaraa fidee fakkeenyaaf adii gochuu nan danda'a. Kana fayyadamuu nan danda'a. Isa kanas fayyadamuu nan danda'a. Kalarii barbaade jijjiirtee fayyadamta jechuudha. Sana booda saayizii booldii gochuuf yoo barbaade itaalii gochuuf yoo barbaade saayizii sanaa kana keessaa fitaa jechuudha. Saayizii qubeedha sana booldee ta'e 64 yoo ta'e xiqqaata. Isuma kana immoo fiddee cheenjii gochuudhaaf bakka adda addaa kaa'uu nan danda'a jechuudha. Asirraa fuudhee barreeffama kana jechuudha. Iddoo feete galchuu ni dandeessa jechuudha. Erga kana hunda hojjettee yoo viidiyochi sitti tole yookaan barreeffamni sitti tole okii jettaa yoo hin tolle immoo baak gochuu dandeessa jechuudha. Yoo isin hin taane yoo ta'e immoo okee jettu okee irratti kana bareera jechuudha. Kilikiisuun bakka duraatti na deebiseera jechuudha. Isuma kana dabalatee audiyoodha. Audiyoo adda addaas immoo fidee galchuu nan danda'a asirraa jechuudha. Audiyoo qabanne kunis ammas immoo viidiyoodhuma kanarratti barreeffama biraa yookaan viidiyoo biraa galchuu barbaadda taana miidiyaadhuma irratti kilikii goota jechuudha. Miidiyaarra kana nan dura qabu kana yeroo barreeffama ishii kana gara hin ga'u qaba jechuudha. Iddoo itti barbaadu sana gidduu kanatti galchuu barbaadda dhumarra galchuu barbaadda jalqaba irra galchuu barbaadda addeessamtii viidiyoo duraarra jirtan cheenjii barbaadda irratti deebi'eera. Gaafa viidiyoo biraa galchi jalqaba irratti
yookiin immoo isa kana dhumarraa yoo ta'u viidiyoon fidu sun yookaan ooluu ta'u dhumarra dhufee jechuudha. Ishee viidiyoo isin agarsiise viidiyoo adda addaa dabaluu isin dandeessu. Lakkii biraa immoo fooldara biraarra yookaan diskitoop irraa fidee viidiyoo sadaffaa yookaan afuraffaa shanaffaa dabaluu barbaaddan fiddee dhuftee laafii qabu kan barbaaddu. Ammas maal godhan impoortiin gara kiliikuudha. Duubatti bakka turaatti na deebisaa jechuudha. Ammas faayila barbaadde filachuu dandeessaa jechuudha. Lakkii yoo jettee immoo duubatti kanaan deebi'uu hin dandeessaa jechuudha. Erga kana hunda godhamee ammoo amma viidiyoo tokko ediit ta'uu loogoo kun kan godhaa baduu hin danda'u jechuudha. Lookee kan kanatti jechuudha. Kanatti yeroo ammaa jechuudha. Kana keessa ishee ta'uu danda'a wantoota barbaadde kan fuudhatu laafee irratti kalarii yang berdebat tidak boleh berdebat. Sekian jelas yang background itu nih jirtu saya agarsiisan jira. Isa fayyadamnee jijjiiruu dandeenya. Saawundii kana kan jechuun ishee elementii keessaas immoo bifuma kana backgroundoota babbareedoo ta'a. Isaan kun isaan xiyyaa qaban kun daawunlood gochuu barbaade daawil kiliikii irratti godhudha jechuudha. Bakka konnekshinii ta'uu bakka konnekshinii ta'e daawil kiliikii jaartu daawunlood godhaa. Daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessu. Weebii adda addaatu jira. Dikooreeshinii babbareedoo jechuun ni danda'ama jechuudha. Kunis wantoota barbaadan fiddanii argachuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana irratti kilii godhan viidiyoon kun kunuunaan simbirroota lama kun isa kana yeroo akkas gootan isaa xumurtanii yookaan viidiyoolee biraas galchuun ni danda'ama jechuudha. Kana keessa galchuun ni danda'ama jechuudha. Viidiyoo barbaadan balleessuu hin dandeessu jechuudha. Waan ediitii godhan sana kaastanii deemu bifa feetaniin bareechee mul'isa. Egaa hunda xumurtanii viidiyoon kun waan isin gootan ekspoortii jechuudha. Ekspoortii jechuun viidiyoon sun
Bifa kanaan gaafa dhufuun kun maqaa faayila keessaniiti eessarratti akka isinii kuusuu barbaadanii kiyya fakkeenya kanarratti diskisii keessa kanarratti kuusaa jira. Ofii keessanii barbaadan isa kana tuqxanii bakka barbaadanitti fooldara barreessitanii seef godhachuu dandeessu bakka yaadattaniiti jechuudha. Saayizichi viidiyoo kanaan waan jiruuf kun immoo yuutuubiidhaaf fiit godha waan ta'eef hundumti isaa guutamee jira jechuudha. Erga kana hunda bakka isaa filattanii maqaa barreessitanii margooti caaljettanii ekspoortii qofa jechuudha. Ekspoort qofa. Asirraa MP4dhaan jira foormaatiidha. Hundumtuu kan sooftiweerii kanaatiif barbaachisu kan lamaan yookaan bakka isaa argisiisan keessatti akka seef godhe maqaa isaa barreessitu gabaabaa Pauzul es una otra canción que digital export file my video file sana gara video bifa kanaan hunda sana ta'uu dandeessu erga kan ture cancel ta'uu dandeessu jechuudha. Parsantii dhibba kana lakkaan ta'e xiqqoo ishee ta'uu danda'a. Viidichaan barbaadu cancel gochuu danda'a jechuudha. Viidiyoo ammaa jenna kanatti bareechee hojjeta jechuudha. Jallistai komentii jalatti na barreessaa dhuunfaan gochuu yoo ta'eef galatooma lafa na goona subscribe share gochuu waliif namoonni daawwattan hundi keessan galatooma jechuun barbaada nagaatti.